isin jettee dubbachuu qabda hattuu haa ta'u maaliif akka itti nu wayyoomsitan jettee itti dubbachuu qabda kana amantiin nu ajaja amantiin wal xiqqeessaan jedhu nama guddaa umurii keetii waliidha nama umuriin isaa umurii hiriyaa abbaa keetii ta'u obboleessa abbaa keetii ta'u hattuu haa ta'u haa dhugu haa farshaanu waan fedhe ta'u yeroo itti dubbattu jecha sii jettu sana dhiiftee isin jettee itti fayyadamuu qabda maaf nu wayyoomsitan maaliif kutaa keessan jijjiirtanii himattan isin kun dhalootaan dheessa dhugaa jirtu himadhaa kameeraadhaan waraabamattan maaliif waan akkanaa gootan maaliif nu wayyoomsitan kunooti yeroo isin dheengadda kana dubbattanus viidiyoo keessan lafa taa'u jira yeroo isin waan kana gootanus viidiyoo keessan waraabamee jira maaliif nu kijibdan maaliif nu sobdan maaliif sobuun barbaachise isin namnan mana geessan isin namni areedarraa harri qabdan isin namni bifa lama baaftan isin namni hamma kana geessan hiriyaa abbaa keenyaa taatan maaliif nu ijoollee akkanatti goyyoomsuun barbaachise jetteetu itti dubbatte gaarii ture ati yeroo itti dubbattu sii jettan maal jettan garaaf garanaaf wanni gootanii oromoo dabarra walumaa galatti rakkataa qaba oromoon hunduu garaaf garanaa itti wal dhungu sirrii miti dhugaa rabbii feetu na jaallatte feetu na jibbida ta dhugaa garaaf garanaa nama guddaa dabar ijoollee miti nama umuriidhaan xiqqaatu ta'e asiif asiin akkatti itti wacuun dhugaa sirrii miti erga viidiyoo waraabdan nama hundatti sin argaa yeroo isa duraatii miti ummata keenya zabanni nuti keessa jirru zabana namni waan xiqqaa barbaaddatee walirra duulu keessa jirra zabanni nuti keessa jirru zabana duraanii keessa hin jirru yeroo nuti keessa jirru zabana akkaan ulfaattuuti yeroo namni waa addaan baafachuu hin dandeenye yeroo namni waa xiinxaluu hin dandeenye yeroo namni garaaf garanaa walitti dhukaasuudha waa qopheeffatee taa'u keessa jirra yeroo kana yeroo waa fiddanii waraabdan waa hunda laaltanii nama jarjarina qabu kameeraarraa fageessanii abdiin ati nama guddaadha nama waa beeku waan taateef nama akka keetiitii wajjiniin kameeraa sirriidhaan viidiyoo waraabdanii maaliif akkas gootan abbaa keenya maaliif akka itti nu goyyoofitan maaliif akkana gootan qobaatti silaa ati nama akka keetii wajjiniin abdiin geetaachuudha ijoollee magaalaadha ni beeku ijoollee magaalaa keessa yeroo kaatee waa nama argite garaagaraa namatti dutti akka sareedha abdii geetaachoo jaanyu bar abdiin geetaachoodha ijoollee akka sareedha namatti duttu gamaa gamanaan fuutee hiriirsitee har'a akka ajandaa kun gadi ka'u kan godhe si abdii geetaachooti yaada keessaniin faallaadhaan abdii geetaachoo wajjin dhaabachuu miti kana dhufu sa dhugaa rabbii dhugaa jirtu kana fudhattuu ni fudhatta dhiiftuu ni dhiiftan namni kun fedhu hattuu haa ta'u waan fedhe haa godhu fedhe nama fedhe maal haa godhu namni kun kabajaa ilma namaadha argachuu qaba hiriyaa abbaasaa waan ta'eef natti dubbatti maali akkasii garaaf garanaa ijoollee akkanaatti kaasanii akkanatti itti taphachuun wallaahi sirriidha miti anama warrammoo rakkataa gandaan qabnu jettanii iyyitan immoo isiniif miti bar ani isin hojii dhaabachuu miti an gandan qabu firan qabu bakka kanatti fira wajjin deeggaruu qabu ganda wajjin deeggaruu qabu isinii warri gandaa rakkataa qabnu jettan rakkattuu hudduu daaraadha manaa qabna hattuu kiisii namaa seentu harargee keessaa qabna hattuu kiisii namaa seentu jimmaan keessaa qabna hattuu kiisii namaa seentu wallaggaan keessaa qabna oromoon fayyaansiitu beelaatu buqqaatuudha bar oromoo jechuunti jedhu oromoo jechuun rakkataadha mataansaa rakkataa garaansaa beelaha ummata akkaaf gara qabne oromoo jechuun dhuga rabbi beela'aan qabnu nu rakkataan qabnu nu akkanaa miti nu warra kanaati shuuf warra kamiiti harkisaa ganda keessan keessa xiyyaara lola'aati ganda keessan keessa sibiiltii lola'aati rakkataan qabdanu ganda gandaafu kukuuti bar rakkataan qabnu maaloo qabnu rakkata nuyi akka oromootti rakkina malee takkaa waa biraa gaarii numa qabnaa dhabar ani kan isin jedhuan erga yoomii quufne dhabar erga yoomii quuftan ergan miidiyaa kanatti as bahuu dhiisee guyyaa lamaan sadan kana keessatti quuftan moo an kanan duraan isin beekoo rakkattuudhaati erga yoomii baxalaantan akka waan mana xiyyaara qabattee deemaattuutti kana miti nu unu akkanaa miti warra akkanaa kanatu akkas malee
guute jimmaan keessa ni jira guute arsii keessa ni jira guute kijiba jari gabbai sobdu gara sii baasa viidiyoo kee takka takkaan sobdeen baatu bar wallahi tokko kee tileen gabbaas kijibdeen baatu jimma yoo amma gabbaase rakkataa qabnu jette wallahi gadi sii baas akkami qabotte kijibdu nin beeka waan ta'eef sanuu yeroo kana ba sanuu yeroo Itoophiyaa keessaa buskutiin takka birrii 20 wayitti birrii 30 wayitti rakkataa qabnu jettan ganaa Oromiyaa kutaa 11 keessaa ummanni gabbayee iyyuu ta'a ija kee mudhii kan kee jabeeffadhuuti kaameeraa kee qopheeffadhu taa'in ganaa arguu teessa waan baay'ee tasba'u taati maxaraana of gootanii waliin ta'inaan deeggartoonni abdii geetaachoos miira keessaa tasgabbaa ija sin laaltaniin hin laaloon abdii geetaachoo abdiin geetaachoodha na biratti nama qeeqamuu danda'u nin qeeqaan bakki inni itti qeeqamu bakka nama kana xiqqeessatti ni qeeqama gadi ba'ee dhiifama gaafachuu qaba abdii geetaachoo dhiifama gaafachuu qaba sa dhugaa rabbi abdii geetaachoodha gabbaatee dhiifama gaafachuu qabda ummata mugachiifte dhiifama gaafachuu qabda maaliif dhiifama gaafatta namni kun nama umurii keetii oliiti namni kun hiriyaa abbaa keetiiti namni kun nama umuriidhaan abbaa keetiin hiriyaa ta'u waan ta'eef nama kana gabbaatee ummata kana dhiifama gaafachuu qabda sababni itti gaafattu sii jechuun ati jechuun maal jechuun garaaf garanaa wanna godhanii nama umuriidhaan namaa oliiti taphachuun sirriidha miti hojii isaa kaameeraa kee bareeffatte nama of bukkee kaa'atte of cinaa kaa'atte nama wajjiniin laayivii viidiyoo waraabnu qabatteeti maaf akka gootan maaliif akkana gootan maaf akka gootan isin umuriin keessan nama ammanaati isin nama umuriin keessan akkanaati waan akkanaa kana gochuun keessan sirriidha kan sin dheengadda gootanis kan sin akkana gootanis kunooti walumaa galatti kunoo viidiyoon keessattuu lafa taa'aadha umurii kana baattanii maaliif ummata goyoomsan maaliif ummata akkana gootan maaf ummata irraa maallaqa akkana gootan kunoo viidiyoo keessan yoo isin so'uu barbaadan kunooti viidiyoo keessan isin jedhanii itti dubbachuutu seera sii jechuun anaan malti sii jechuun nama umurii wal fakkaatu malti nama harrii qabuun afaanumti namaatu sii jechuun ni ulfaata bara namni jaallatee waan kadhatu namni jaallatee waan hatu namni yoma waa itti ulfaattee kadhataa ta'a namni yoma kiisa keessaa waa dhabe waa kadhata namni gaafa dubbiin itti hammaatte waa hata dhugaa rabbi wallahi namni kiisii keessaa maallaqa qabu namni qalbii isaa ganiyyiidha boorsaan isaa hundi birriidha waan hatu waan kadhatu namni gaafuma dubbiin itti ulfaatte waa kadhata kanaaf haa balleessu haa tolchu yeroo itti dubbattu si ati akkasi no sirrii miti dhugaa sirrii miti nama kanarratti warra kaan deeggaree warra amma gadi bee waa jedhu kaa deeggareeti miti kun ummanni marataati kun ummanni ummata maraati tiiktookii dabara ajandaa yeroo tiiktookii kana yeroo viidiyoo waraabdan laalladhaa ummanni kun mataan isaa sirrii miti yaa ummata yeroo viidiyoo waraabdan waa ofirraa laalladhaa yeroo viidiyoo waraabdan waa laalladhaa gamas ilaalaa gama laalaa ummanni kun ummata waliin nyaachifatee wal qopheeffatee taa'u bara zabanni nuti keessa jirru zabana afaan kee keessaa maaltu ba'e jennaan ummanni waliin dhukaasuudha qophaa'u kana keessa viidiyoo yeroo waraabdu ilaallattee duubatteettee as qabdee achi qabdee kaatee waraabda malee akkanumaan fuutee gadhiiftee na ummanni si qophaa'ee si eega obboleessu kanaaf rakkattuun hattuun ituma gandaa qe'eedhaa qabnutti gabbaatanii hin qabnu jedhinaas ni qabnaati waan dhabne qabnu akka oromootti abbaa qabeenyaa qabna hattuu qabna rakkataa qabna akkasiin yaaddanitti nu walumaa galatti rakkataa qabnu qaba hattuu qabnu rakkataa qabnu qe'een keenya guutuu qulqulluureettan hin fudhadhu gaan kana maaliif jennaan nan beeka waan ta'eef nuhi mushaqqal wal keessa makamnee jirra hattuu qabna rakkataa qabna miliyoonni 70 moo 8 harka diina ummata kana naman buusin kanaaf juu jechuurra gara dhiisaatti kottaa
walumaa galatti abdiin geetaachuu immoo dhiifamatti gaafachuuti qabdu jechi sii ati jettu sun na biratti fudhataman qabdu yaada kooti hin danda'allee kabajaa kennuufi qabdaatti nama amanuun namni kun hattuu ta'u nama dhuguu ta'u maraataa ta'u maraatuma kana qabaniiti kanatti suutuma qabanii akkana gochuun keessan sirrii miti maaliif kana gootan maaliif nama goyoofitan kana gochuun keessan sirriidha miti maaliif waan kana gootan yoommoo kana jidduutti waa biraa barbaadan kunooti viidiyoo keessattu jira maaliif akkana gootan maaliif nama goyoofitan maaliif karaan taaneen namarraa maallaqa nyaattan jedhaniitti dubbachuudha qabaadhaaf dingeetachuu akka ilma namaatti maaliif yerochatu yeroo akkanaa waa dabarsan malee yeroo of eeggannoodhaan waa godhan social media ummanni faallaadhaan deema waan ta'eef faallaadhaan deema namni yeroo kanatti amma isinii danda'ame waa tolchaatii viidiyoo gadhiisaa yoo danda'ame yeroo kana of eeggannoodhaan yoo walaa godhan gaariidha walumaa galatti namni kun harrii qaba nama guddaadha umurii isaanuu oli nama kana ituma badii isaa beekan ituma ni hattuu ta'e ituma ni nama dhugu ta'e isin jettanii itti dubbattanii viidiyoolee yoo waraabuu ta'e bifuma naamusa qabuun fidanii ummataan gahuudha. Si maal godhe kun deebii as akkar achiree yes sirrii miti wallahi kun laa gaafuma viidiyootti hin gadi baatu jala gadhaa'ee dhaggeeffadhe gaafasuman dogongora keessan isii kana keessaa fudhadhe qaccam godhe gaafasuma fudhadhe dhugaa rabbi no abdillahi biyya dhumatti dubbiin abdillahi biyya jiraanna abdillahi biyya jiraate kana addaan nuu baafnaan dubbiin dhumataadha an kanaafi waan natti fakkaatutu kana isii kana keessaa akka qeeqaatti fudheera mee waan abdiin dubbataarusi gara abdiitii deemnee ilaalla fixadheen dubbii koo halkan gaarii